Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoonni Abdii Akaadaamii akkam nagaa jirtu? Nuti nagaadha alhamdulillah. Har'as viidiyoo haaraatiin dhufnee jirra. Chaanaalii kanaaf warri haaraa taatan subscribe godhaa. Baay'ee isin fayyada. Warri maatii taatan ammoo like, share gochuu hin dagatinaa. Yoo viidiyoon kun kan fayyadu ta'e argitan warri haaraa taatanis maatii keessaniif akka share nuuf gootan jecha kallattiimaan gara barnoota keenya har'aatti seennaa. Nuufaan turaan affeerraa keenya waliin haa ilaallu. Egaa afaan Arabaa afaan Oromootiin kutaa 18ffaa isiniif qabadhee dhiyaadheen jira. Maqaa meeshaalee kushiinaa yookaan kushiinaa keessatti tajaajilamnuu fi meeshaalee nyaataa, meeshaalee qulqullinaa kan ta'an kan waliin ilaallu ta'a. Haa ilaallu. Meeshaalee kushiinaa qeexoo yookaan giitara biradistii jechuudha. مقلاة مطبشة jechuudha. مقلاة قدر yookaan giitara kan barreeffamu haala kanaanidha. Haalli isaaniitti dubbisan garuu al tokko giitara yeroo itti jedhan jira jechuudha. Giitara yookaan qeedar jechuun biradistii, miqlaa, matbashaa wantoota garaagaraa tabbasuudhaaf yookaan bilcheessuudhaaf kan itti fayyadamnu miqlaa jedhama. Akkuma argitan. Inni kan biraan xabaq sahanii jechuudha. Xabaq sahan in jedhama. Arabiffaanis sahan in jedhama jechuudha. Sahaniin xabaq kana bakka xabaq. Tallaa baaskeet kan suurbisaa kunoo. Baaskeet waa qabachuudhaaf kan itti fayyadamnu. Baaskeetiin kun sallaa jedhama. Dawraq jookii jechuudha. Dawraq. Zubdiyyaa saanii ishee xiqqoo akka boollaa taatee kana jechaadha. Saanii hanqaaquu keessatti rukutuudhaaf kan tajaajiltu isheen kun zubdiyyaa jedhamti. Saanii isheen silaa ishee diriirtuudha. Inni kun immoo isa gulboodha jechaadha. Saanii isheen gulboo kun zubdiyyaa jedhamti. Zubdiyyaa. Dalu baay'ee jechuudha. Dalu baay'ee. Sahaan booyidha. Sahaan. Midfa'a istoovii. Midfa'a istoovii jechuudha. Furn oofnii kan piizaa garaagaraa itti bilcheeffamu, daakkuun itti bilcheeffamu, irraa keessaan immoo akka istooviitti kan tajaajilu maashiniin kun maal jedhama? Furn jedhama. Furn. Marhaban. Milaaqa yookaan milaagaa yeroo itti jedhan jira. Lahjaa yookaan ammayyaa kan jedhamu jechuudha. Milaaqa maankiyaa jechuudha. Mighrafa fal'aana. Mighrafaan maalidha? Fal'aana jechuudha. مغرفة. ملعقة. شوكة. Massaaka qabduu yookaan kawaan maal jechuu ni dandeenya. Suurri ishee kan fakkaata nyaata kanneen fakkeenya hoteela keessatti daabboo silaayisii kanneen akka injeraa jechuudha. Kan kukkutame sana itti kaafatanii saana irratti godhachuudhaaf kan itti fayyadaman. Fakkeenyaaf nyaata irratti ammoo kanneen akka raafuu maraa wantoota garaagaraa ittiin qabatanii saanii irratti kaayyachuudhaaf
kan tajaajilu saambusaa fa'aa ittiin waaduudhaaf ittiin bilcheessuudhaaf kan fayyadu kuni massaakaa jedhamti. Massaakaan kanadha jechaadha. Ishee kana akkasitti qabataniitu gara wanteetti naquudhaaf jechuudha. Mallaahaa jedhamti isheen kuni asitti biraadhaa asitti eensidhaa garuu qabdi turtee mallaahaa odaa soogiddaa jecha suurri ishees kana fakkaatti. As keessatti soogidda daakamaa isaa naqsanii nyaata irratti itti dabaluudhaaf irratti firfirsuudhaaf kan itti fayyadamnu mallaahaa jedhamti jechaadha. Mallaahaa. Inni kan biraan kubbaayyaa jechuudha. Suurri isaas kan fakkaataa. Inni itti aanu sikkiin haaduu jechuudha. Sikkiin miinshafaa hooxaa jechuudha. Hooxaa yookaan immoo istiraachoo jechuu ni dandeenya. Kan harka keenyatti dhabuudhaaf yookaan mana shaaworii yeroo gallee baanu qorsifachuudhaaf itti fayyadamnu miinshafaa jedhama. Inni itti aanu lawhatu taqxiic. Si'a tokko dhibama gara 15 deebisa. Miinshafaan asirratti meeshaalee kushiinaa irratti kana keessatti tajaajilli isaa maalidha? Fakkeenyaaf maashinii saanii miicuu keessatti miicnee erga kaanii booda yookaan immoo ofii keenya miicnee erga kaanii booda ittiin gogsuudhaaf kan itti fayyadamnudha jechaadha. Garuu kan ittiin harka keenya ittiin qorsnus kan meeshaa itti qorsnu gargar ta'uu qaba. Garuu gosti isaa sanuma tokkumadha. Miinshafaadhuma jedhama lamaan isaanii jechaadha. Ziyaadachisuufanii. Inni 16ffaan lawhatu taqxiic means kan shunkurtii fa'aa timaatima wantoota garaagaraa irratti murmuru xaawulaan kuni lawhatu taqxiic jechuudha jechaadha. Lawhatu taqxiic xaawulaa ittiin shunkurtii yookaan wantoota garaagaraa irratti murmuran lawhatu taqxiic jedhama. Tallaa zubaalaa qoshashaa kan keessatti buufnu kan gaarbeejii jechuudha. Inni maal jedhama? Tallaa zubaalaa. Wantoota haftee shunkurtii wantoota garaagaraa mana kushiinaa keessatti nyaataaf fayyadamnu irratti hafteen uumama. Haftee sana kana keessatti kuufnee gaafa guutu waliin dhiibnee oofnee itti baafne jechaadha. Qommaa ofiis qaba. Haftanii mana keessaa baastu. Kanaafuu inni maal jedhama? Tallaa zubaalaa jedhama. Tallaa zubaalaa. Miknasaa hartuu jechuudha. Miknasaa hartuu. Miknasaa. Haamilatal mujaffaf yookaan immoo manshar malaabis kan uffanni irratti afamu jechaadha. Haamilatal mujaffaf yookaan immoo manshar malaabis. Mimsaha. Afwan asitti wanta nuti yaadachiisu tokkoffaa kanarra ka'e adwaatu tanziif meeshaalee qulqullinaatti ce'eenyeef jechaadha. Meeshaalee qulqullinaa kana olitti warri ilaalle meeshaalee kushiinaa keessaa turan miiknasaa irraa jalqabee meeshaalee qulqullinaa jechaadha. Adwaatu at-tanziif jedhamu arabiffaan. Cleaning tools. Kanaafuu tokkoffaa miiknasaa haamilatal mujaffaf uffata kan irratti haafuun miiccinee jechaadha. Mimsahaa kan ittiin walawwalamu jechuudha. Suuraan isaa kana fakkaata. Mimsahaa jedhama. Bishaan itti daballee seeraamikii walawwaluudhaaf kan itti fayyadamnu maal jedhama? Mimsahaa. Hartuurraa garaagarummaa ni qabaata. Sallatul malaabis jechuun immoo uffata toora ka'ee kan keessatti kuufamu jechaadha. Sallatul malaabis. Baaskeetii uffataa jechuudha. Suuraan isaa kana fakkaata. Miijrafaa yookaan jaaruuf jedhama. Yookaan immoo qoshashaa kan ittiin kaafamu erga xaraaganii iddoo tokkotti sassaabdan booda kan irratti hammaartan suni
miijrafaa yookaan jaaruuf jedhama. Miijrafaa jaaruuf. Gassaala laawundarii kan immoo maashina uffatanii jiru jechuudha. Innis cleaning tools keessaa tokko jechuudha. Gassaala. Inni kan biraan gassaalatu suhuun. Gassaalatu as-suhuun. Maashinii sahanii miicu. Maashinii sahanii miicu. Gassaalatu suhuun jedhama. Suuraan isaas kana fakkaata. Inni kan biraan meeshaa faayis lalaalleedha. Footaa. Inni saglaffaan ispanji. Ispanji means ispoonjii jechuudha. Ispanji jedhama Arabiffaan. Ispanji. Kurnaffaan furshaa. Furshaa biruushii jechuudha. Biruushii furshaa. Furshaatu jaaruuf. Furshaatu jaaruuf. Kan fakkeenyaaf amma gara oliitti yeroo ilaallu jaaruuf qoshashaa walitti qabnee kan irratti kennu yeroo ta'u, qoshashaa walitti qabnee sana immoo gara meeshaa sanarratti itti dabarsuudhaaf biruushiin itti fayyadamnu maal jedhama? Furshaatu jaaruuf jedhama. Furshaatu jaaruuf jedhama. Kan biraan meeshaalee qulqullinaa keessaa saabuun. Saamunaa jechuudha. Saabuun. Inni kan biraan munazzifaat. Munazzifaat keemikaalota qulqullina eeguudhaaf itti fayyadamnu munazzifaat jedhama. Kanneen akka diittoolii, kanneen akka taayidii, kanneen akka barakinaa fa'aa jechaadha. Isaan kun walitti munazzifaat jedhama. Marhaba. Kan biraan saabuna liyad. Saabuna liyad. Saamuna harkaa jechuudha. Harka keenya qulqulleessuudhaaf kan itti fayyadamnu saabuna liyad jedhama. Saabuna malaabis. Saamuna uffataa. Saabuna malaabis jedhama. Riisha. Riisha. Qarabduu awwaaraa yookaan awwaara ittiin buufuudhaaf irraa wantoota irraa gaddisiisuudhaaf kan itti fayyadamnu riishaa jedhama. Suuraan isaas kunoo kana fakkaata. Riishaa. Meeshaalee qulqullinaa asirratti xumurreerraa kan itti aanan meeshaalee nyaataati. Yookaan yeroo nyaata nyaannu naannoo keenyatti yookaan xarambeezaa nyaata irratti kan dhiyaatan jechaadha. Isaaniin ilaallaa. Xobaq inni jalqabaa xobaq. Saanii ittiin nyaata nyaannu ta'uu danda'a. Kan waan wantoota kan biraa bukkeetti qabatee ta'uu danda'a. Xobaq jedhama. Xobaq yookaan sahan jedhama Arabiffaanis jechaadha saanii. Zujaaja. Zujaaja bootil jechuudha. Xaarmusii kanneen akka kookaa, bishaan, mirindaa qabatan isaan suni bifa sanaan kan jiran jechaadha. Zujaaja jedhama. Ka'as. Ka'as birciqqoo bishaan jechuudha. Birciqqoo kan bishaanii yookaan waan biraasitti dhuguun hin danda'ama. Ka'as jedhama. Inni kan biraan finjaan. Finjaan shinii iddoo tokkotti kan gurguraniyyuu finjaala jedhama. Finjaan shinii kan bunaa jechuudha. Finjaan jedhama. Milaaqa maankiyaa. Maankiyaan normaalii ruuzii wantoota garaagaraatti nyaachuudhaaf yookaan waan itti bulbuluudhaaf itti fayyadamnu milaaqaa jedhama. Milaaqatu shaayi maankiyaa shaayii jechuudha. Kan shaayii kan sukkaara ittiin bulbuluudhaaf itti fayyadamnu milaaqatu shaayii jedhamti. Maankiyaa shaayii xiqqoo jechuudha karaa kan biraa. Bunaafis itti fayyadamuu dandeenya. Kan bunaan maal jechuu dandeenya fakkeenyaaf milaaqatu finjaan. Milaaqatul gahwa. Milaqatul gahwa awil qahwa. Maankiyaa kan bunaa jechuudha. Milaqatul shaayii maankiyaa kan shaayii. Milaqatul gahwa maankiyaa kan bunaa jechuudha.
Shawkaa, shukkaa jechuudha. Shawkaa, shukkaa. Xiqqeen haaduu wanti kutamu jira taanaan yeroo nyaannu foon wanta garaagaraa ittiin kutuudhaaf kan itti fayyadamnu xiqqeen jedhama. Ibriq, ibriq. Isheen kun immoo maanqorqoraa kan jennuuni al tokko tokko biyya keessatti shaayii fi wantoota garaagaraatti danfisuudhaaf itti fayyadamna. Isheen pilaastikii immoo harka yookaan itti dhiqachuudhaaf kan itti fayyadamnu. Isheen kun ibriq jedhamti. Ibriq. Mindeel, mindeel sooftii jechuudha. Yeroo nyaannu wantoonni tokko yoo morkaa bu'an itti xaaquudhaaf dhumarrattis nyaata faana yookaan maaddii irratti kan dhiyaatu mindeel jedhama. Mindeeliin kunis ispiraashus ta'uu danda'a tokko tokko kan uffataas jira waan ta'eef. Migrafa fal'aana, migrafa fal'aana. Huub kubbaayyaa. Marhaban qabiyyeen keenya kutaa 18ffaa keessatti jiru kana fakkaataa qabiyyeen keenya itti aanu kutaa 19ffaa mata duree haaraatiin hanga walitti deebinutti nagaan turaa. Maasalaama. Abdii Akaadaamii Ta'allam Thumma Takalla. Egaa barnoonni keenya har'aa kana fakkaata ture. Barnoota keenya irratti yaada yoo qabaattan koomentiiwwan irratti nuuf kaa'aa hin ilaallaa hin deebisnaa. Yaadni kun haa dabalamu kun haa irratti wanti jettan jiraate nu beeksisa. Waan nu faana turtaniif galatoomaa. Viidiyoo haaraatiin barnoota baay'ee hawwataa fi haaraatiin hamma walitti deebinutti nagaan nuuf turaa. Maasalaama. Bye.